shoreto midagake dandi galona magesake warake amalake shoreto midagake dandi galona magesake warake ilmanzagu atuwame amalake kani kote kani mese sanyi bachamne darara amalake enyu hame chakachise Ashama harka fuunee akkam jirtan daawwattootaa fi hordoftoota GMN bakkuma jirtan hundatti nageenyi keenya isin gochaa tun qophii bohaartii dilbataati. Qophii keenya bohaartii dilbataa akkuma barame qopheessaan qophii tanaan Misireetii fi Waahilatii Lubee Girmaa nu bira jirti. Waahilatii yaatte bara. Waahilatii yaa. Uffata akkam uffannee jiru akka uffata uffannee jiruttidha. Kan namni ta'uu qabdu. Annagee magaafadhee fixamma. So Generaalii ta'uutaa jechuudha. Annagee magaafadhee fixa. Akkuma jalqa akkuma ammaatti ta'eetu waan sirreessamu. Waahilatii hin jedhamu kan akka uffannee jiru taasifna jechuudha. Maal jaamanii? Waahilatii jette bar amma uffata giddu galeessa uffannee jira miti ree? Maal jaamanii giddu galeessa? Akkuma beektutti jedhi garuu sammaan jechuudha jechuudha. Bakka waahilatii dhiibni irra waahilan feetu. Maal kolfitare? Ayyu. Jalqabsiistee? Eegale? Ashama harka fuunee akkam jirtan daawwattootaa fi hordoftoota GMN tun qophii bohaartiiti. Qophiin keenya bohaartii yeroo mara dilbata kan isinii dabartu tokko lama jennee eegalleeti jirra. Wallee aadaatu lama amala kiyyaa shoreeto miidhaga kee kajuun eegallee jirra. Anis kunoo shimala kiyyaa akkanumatti qabadheetiin jira. Qopheessaan qophii tanaa Misireetii fi Lubee Girmaa waliin jirra. Amalatee jette mammoo. Amalatee jette. Alakki amalatee jette. Amalatee yaa shoreetoo. Amala kee. Kasimi? Amalatee jechuun giddu galeessa goonaa jechuudha. Akka giddu galeessaan taasisu. Guutummaadhuma sa'ee. Aksantii jiru? Ayyee. Guys, sagalee. Ashama harka fuunee akkam jirtan daawwattootaa fi hordoftoota GMN tun qophii bohaartiiti. Qophii keenya bohaartiitiin immoo har'a wallee aadaatu lama amala kee yaa shoreeko jechuun tokko jennee eegalleeti jirra. Qophii tana qopheessee kadheessu ani Misireetii fi Lubee Girmaati. Lammi maalidha beektaa ammas? Seeni bakkaati. Lakki inni seena garuu rakkoo hin qabu bara. Wal jentanii gochuu qabna. Amma fakkeenyaaf ani loqoda naannoo kootee yeroo hundumayyuu si barsiisa miti. Kan naannoo kootee si barsiisan garuu waan ati jettuutu naan galana bakka. Amma kaleessa yeroo kamidha yeroo itti waraqata kuttee naamina qo'ee takkaashuu jaala yeroo waraqata kuttee lakkoofsa bilbila koorratti qabatte sana Lubee kutaa hin jira maal naan jettee turte. Kutaa hin jira kanatti. Osoo irratti rakkoon qabu beektaa. Lakkikaa kutaa hin jira yeroo naan jettu sana waraqaan chaappaa qa'ee hin barre kaan amma fakkeenyaaf deemee hin jiraatti hin barre kutaa hin jira yeroo jettu waraqaan chaappaa qabachu ture. Waraqati sun citee amma saamin na gaafatee ture kaleessa jechuudha. Chaappaa maali? Waraqati chaappaa qabachu irraa citee jira. Ani immoo kutaa hin jira Lubee naan jetteen turreeti. Kutaa hin jira Lubee yeroo. Lubee waan naannoo jiru. Lakki kutaa hin jira Lubee yeroo naan jettu. Amma maaliin godhu qoome? Amma sa'aatirratti maaliin godhu qoome? Akka giddu galaatti haasa'uu qabnaa jechuu kootara. Amma kabtiin haasa'uu qabaree. Akka giddu galaatti haasa'uu qabna. Awwa Lubeen qoree yeroo numte. Nummu yeroo maaluma ree sirreessuu qabna gawwan sirraa hin qabu. Waraqaa kaleessaa irratti amma hundaa kee irraa kan hir'iseera saamiin jechuudha. Eegalu? Akka giddu galaa godheetti jalqaba. Dhiisi giddu galaa rakkoon qabu. Jalqabe. An danda'u amma akkas. Akka dandeessutti garuu kan giddu galaa gochuu qabda. Amma fakkeenyaaf. Waayila dhiif. Waayilli garuu dhiikni waayila. Giddu gala godhe hundumaafuu. Mee eegale giddu galaan. Mana nee gala naannatti hin cimu bar. Garuu har'a mirgi koo naaf haa kabajamu. Dhagee sun awwaal. Ashama harka fuunee akkam jirtan daawwattootaa fi hordoftoota GMN tun qophii bohaartii dilbataati. Qophii keenya bohaartii dilbata wallee aadaatu lama sirba galaanaa gaarumsa amala kee yaa shoreekoo jechuun tokko lama jennee eegalleeti jirra. Qophii tana qopheessee kan isin dhiyeessu ani Misireetii fi Lubee Girmaati. Qophii tanaan jedhamu kaa. Lubee irraa maal goota goota mana barumsaa na galchiira. Qophii tanaan jedhamu dheengaddamti kanatti jaaniitu jiru jettee na barreessite barreeffama tokko jechuudha. Jaaniitu jiru jedhee badubbise maatiin na dheekkamanii jaaniitu jiru jette gaafa sana tun hin jedhamu amma kun jedhama. Siigalee amma sadhumaatiif jalqabe bakka. Lubeetti naannessi. Lakki maaliif natti naannessiti? Jedhi xumuri mala akkuma amma jalqabdetti garuu giddu galeessi sadhumee. Sabooda hostii aguun seenin harkaa maal fuutati? Maal harkaa fuutee fixa?
An rakkoon qabu tan fufa. Akkuma yeroo kaanitti tan fufa. Shimala kee kaafadhu. Shimala kee yogguu gaafadhe illee wanti sirrii bittaati. Sirreessisuma nama siin jedhe kana sirreessuu qabdu. Sirree hundinuu. Loqodda shawaatiin haasaa jira. Loqodda shawaa haasaan jirtu. Haasee. Adiisi. Ashama harka fuunee akkam jirtan daawwattootaa fi hordoftoota GMN bakkuma isin jirtanitti salaamanni keenya isin haa ga'u isiniin jechaa tun qophii. In jedhamu salaaminni maanni shamsa. Kaya kami ada kan sebelah. Oh, gudi dapat. Salamin ni man. Salam tak. Salam tak. Lu betul ni orang begini. Kau ini orang mau nama tu salamin ni man. Salam tak ada. Nagane sana. Kamu ni kasama. Hai. Hindi kini salam tak betul. Hai lami. Anna bontu salama ya bontu baga dufte kotu naganye salama ya bontu baga dufte kana argeetti jedhe ka antan qamar bareeraka afaan oromoo tika afaan oromoo kan argeemti salaaman jedhamu shammas nagaan keenya dhamatum ta'es immoo waan ta'e jettee turte sadhumaatiif amma jedhee maqaan xumurra hoo salaaminedha haya salaamtan ta'e Ashama harka fuunee akkam jirtan daawwattootaa fi hordoftoota GMN tun qophii bohaartii dilbataati. Qophii teenya bohaartii dilbataatiin ammoo wallee aadaa Tuulamaa Galaanaa Gaaromsaa amala kee Shoree Koojuun qophii teenya miti keenya Tiyyaafte immoo keenya hin jaamu teenya. Tiyyaafte miti kiyyaaf keeti ka kiyyaafi keeti malee Kiyyaafi kiyyaaf kee ati dhalaadhaa miti. Kiyyaafi kiyyaaf kee jedhama. Dhiiraan bar keenya hin jaamu. Keenya hin jaamu. Amma mekka akka giddu galeessaa taasaa jirra. Qophiin teenya moo keenya? Teenya tun taane keenya. Qophii wanta miti wanti teenya jaamti. Keenya jedhamti. Keenya jedha. Lumii mukatii maqaatti qolarra. Keenya jedhi kaa kiyya. Injiru. Giddu galeessi malee hin hojjedhu kaa. Oho lammiin barate gaaffii mirgaa gaafatan gaaffii mirgaan gaafachaa jira. Kiyya isa jedhu kiyya godhe malee. Tiyyan jedhama. Sagantaa biraa gubuji. Sagantaa biraa gubsiisi. Ingubatu maaf gubata reessirreessi waan sirreessuu qabu. Amma aksanti kiyyaa inni ofaa tikkeetiin of. Prank. Prank taatee jirta lammii. Ay nufee. Asuma kontotii takka nu qopheessite. Akkuma yeroo kaanii nagaa gaafadhu seeni maan nagaa gaafadhe haaseen. Ay nufee maa akka nagoota walaa. Nagaa gaafadhu eegale. Obsa keetiif galatoomisiin jechuun barbaada sumaani. Nagaan keenya kabajaa fi jaalalaa bakka isin jirtan maratti isin haa ga'u jechaa kun qophii keenya bohaartii dilbata sa'a booda yeroo mara kan isin bira ga'u akka ajaa'ibaatti jalqabee jira jechuudha. Qophiin teenya bohaartii dilbataa gaarraas walleedhaan tokko jennee jirra. Qophii teenya bohaartii dilbataatiin immoo wallee aadaa Tuulamaa wallee Galaanaa Gaaromsaatiin eegallee jechuudha. Egaa wallee aadaa Tuulamaatiin akka jalqabnuu fi akka ati dogongortu kan si godhe wallee aadaa Tuulamaatiin jalqabu keenyadha jechuudha. Shimala keenya lafa wadhu gasu. Agaammaatti illee narratti hin barreeme akkami pirankii kana nan danda'a. Jechuun ani pirankii baay'ee baay'ee na goote yaanne ajaa'iba dhugaa waan itti yaadii na goote. Jechuun waan duraan hin jirre waan duraan hin baratamin irratti yeroo ta'u. Sagantarra jirraa mere si dubbachuuf ammoo yeroo kana natti dubbata ture yeroo itti wal lolluun qabnu jeeti. Carraasaa siilaadhe. Akkasii asumaan ammoo pirankii jaabanarra hojjetu. Ayyee galatoome lammii torbeen kee maal fakkaata ture? Torbeen gaa bareedaadha torbee keenyaan kunoo bohaartii dilbataa shaa shambaa innee dhufne akkanatti immoo shaa shambaa godhee kan nu uwwisee kan nu beedizaa'in galatoome jennaan asumaanu. Addunyaa kanarraa namni hojjetu akkuma jiru namni odeessus hin jira namni odeessu akkuma jiru immoo namni hojjetee of jijjiiruudhaaf gaara baay'ee ba'uun jira jechuudha. Mee isaan kana lamaan namoota hojjetanis namoota hojii malee taa'anii namoota qeeqaa arrabsaa oolan kanarrattis
Tuwaan tokko haasofne akka gaadha. Egaa osoo san duratti itti garachitti seenee dura namni tokko yeroo jalqaba dhalatu addunyaa kanarratti gaafa of baree umriin isaa barnootaaf ga'ee kaayyoo qabaachuu eegala mul'ata qabaachuu eegala waan yaade qaba mul'ataa fi kaayyoo isaa san milkeessee mul'ata isaa san bira ga'uudhaaf waan karoorsu qaba jechuudha. Mul'ata isaa san bira ga'uuf ilmi namaa jalqabarratti cimee hojjechuu isarraa barbaachisaa jechuudha. Akkuma yaade hojiin yoo tinnifame malee galma yaade san bira ga'uu hin danda'u. Saniif gaa amaloota ilma namaa keessaa tokko irra hedduu yaaduudha. Namoonni milkaataan immoo namoota yaadisan gara hojiitti jiran jechaadha. Akkasumatti ammoo akka biyya keenyaatti dhufnee olaallee namoonni biyya keenya hojiidhaaf ilaalchota akkamii qabanii jennee osoo ilaallee gaariidha. Sirriidha. Bara durii shamarraniif keessumaa gahan shamarreedha akka shamarree tokkotti nuuf danda'e haasaa jechuudha. Shamarraniif carraan tokko banaan ture carraan milkaa'inaa tokko jechuudha. Mammaaksoonni illee sheekkoowwan illee gara dudduubaatti nu deebisan ni jiru. Milkaa'ina keenyatti haa xinnaatu dhiibbaa uumaniiru kan jedhamanii sheekkoowwan gama Oromootiin illee barraa'anii jiran ni jiru jechuudha. Amma fakkeenyaaf taa'urra durba dhalchuu wayyaa jedhanii mammaaku turan. Dubartii fi maaloon duubatti jedhanii mammaaku turani. Mammaaksonni kun xiinsammuu dubartootaa irratti bara durii dhiibbaa cimaa uumeera jechuun milkaa'ina isaaniitti gufuu ta'eera jechuudha. Akkuma ta'eef egaa mammaaksi Oromoo yeroo mammaakamu mammaaksi haga ammaatti jiraatanis jiru. Garuu mammaaksonni hedduun Oromoo yeroo mammaaku waan taatee yeroo sanirra dhaabbatee waan mammaakuuf wanni sun riyaalitii amma jiru ta'uu dhabuu danda'a jechuudha. Ammatti wanta sana cabsanii ba'aniiru namoota milkaa'an hedduu argaa jirra. Fakkeenyaaf waa'ee magaalaa Finfinnee kana yoon sii fudhadhe magaalaan Finfinnee waggoota dhiyoodhaas haala ajaa'ibaa haala ilaaluun ishee nama simattuuni bareeddee akka ijatti si toltuttidha kan isheen mijooftee jirtu jechuudha. Namoonni eessaa dhufanii magaalaa Finfinnee daawwachuu irra ga'aniiru. Kana duuba eenyu jira? Bareedina miidhagina magaalaa Finfinnee kana duuba eenyu jira? Shamarree cimtuu jira jechuudha. Dubartii cimtuutu jira jechuudha. Haa xiqqaattu haa guddattu nama keenya nama Oromoodha. Magaalaan Finfinnee seenaadhaan kan Oromooti. Oromoo kanaaf immoo magaalaa Finfinnee kana immoo miidhagsuudhaaf kan gahee ishee dura bu'ummaadhaan itti gaafatamummaa fudhattee Aadde Adaanech Abeebee magaalaa Finfinnee haala ajaa'ibaatiin bareechiteetti. Isheen dubartiidha jechuudha. Kun egaa namoota ilaalchota hawaasaa jiran sana cabsee nama milkaa'e jechuudha. Dhuguma akkuma ati kaastee namoonni addunyaa kanaaf immoo milkaa'ina argan namoota cimanii hojjetanii keessaafuu ammoo namoota cimanii hojjetan kana dudduubee isaanii olaallee maal turanii jennee osoo kaafne gaariidha. Fakkeenyaaf akkuma biyya keenyatti akkuma ati kaastee nama tokko fakkeenya fudhattee kaastee Piroofeesar Gabbisaa Ejjetaa kaasuu dandeenya jechuudha. Akka biyya keenyatti Piroofeesar Gabbisaa Ejjetaa yeroo ammaan tanaatti saayintistii guddaa addunyaa kan qorannoodhaan biqiloota garaagaraa Piroofeesar Gabbisaa Ejjetaa jechuun nama Joo Baayiden 2016 badhaasa kan fudhate. Piroofeesar Gabbisaa Ejjetaa gaafuma 2006 kaasee qorannoolee hedduu arkannoo hedduu argatee jira. San qofaa miti gaa Piroofeesar Gabbisaa Ejjetaa saayintistoota addunyaa kanaa tooppi 10 keessa jiran keessaa bara dabree 2024 pirezidaantii Ameerikaa Joo Baayiden irraa badhaasa beekamtii illee fudhatee jira. Seenaa Piroofeesar Gabbisaa Ejjetaa dudduubbee isaa kaafnee osoo ilaallee Piroofeesar Gabbisaa Ejjetaa nama sa'aatii 2 mana barumsaa isaarraa amma sa'aatii 2 kiiloomeetira baay'ee miilaan deemee barate san qofa osoo hin ta'in nama maatiin isaa rakkataa barsiisanii keessaafuu seenaa isaa dhageessi jeetii yaada harmeen isaa waa'ee Piroofeesar Gabbisaa Ejjetaa gaafa dura akkamitti akka barsiifte yeroo kaaftu kuni waan hagam takka namoonni milkaa'inaaf wanti jedhanii cimanii hojjechuun hammam galma milkaa'inaatiin nama gaawaan jiru osoo kaafnee ilaallee gaariidha. Kanaaf gaa namoonni asirratti dhaamsitu dabarsinu namoonni mul'ata isaanii galma yaadan bira ga'uudhaaf cimanii hojjetuudha. Yeroo keessa jiran san laaluu osoo hin ta'in wanta isaan dura jiru laalaa hojjechuu irraa eegama jennee asumaan dhaamsa dabarsuu barbaanna. Egaa kana qofaa miti akkuma waa'ee miidhagina magaalaa Finfinnee kaasne ammoo bareedina Oromiyaa beeksisuu keessatti immoo dubartoonni gahee olaanaa qaban ni jiru jechuudha. Akka ammaa kana wanti hundumtuu mirgi isaa nuu kenname uffata aadaa uffannee Finfinnee keessa deemuun akka ammaa kana mirgi isaa yookaan carraan isaa bal'aan ture. Haa ta'uyyuu malee uffata aadaa kana fuutee addunyaa beeksisuu keessatti immoo gahee olaanaa kan taphatte lalisee dhugaallee kabaja guddaa qabdi. Maal jetta kanarratti? Hayyeegaa namoonni akkasii gaa fakkeenya shamarran keenyaati jennee itti aansee ammoo akkuma jalqaba kaasuu yaalte haala qabatamaa yeroo ammaan kana biyya teenya keessa jiru keessaafuu gosa hojii
kaasuu yaalteerta. Dargaggoonni yeroo ammaan tanaa maal aadeffatan yookaan immoo maal baratanii maal hojjechaa jiran immoo hojii irratti maal fakkaatan ka jiru alaallu. Dhugaadha sirriidha. Egaa akkuma namni cimaan tokko namni nuti fakkeenya godhannu tokko akkuma jiru namoota immoo guguddoodha nuti jennee asii olee isaan ilaallu immoo yerootti jechoota badaa jechoota balaaleffatan yeroo irraa dhageenyu ni jira jechuudha. Keessumaa miidiyaa hawaasummaa kanarratti namoonni deebii hin taane walitti deddeebisan gaa hundumti keenya iyyuu miidiyaa hawaasummaa ni fayyadamna miti argaa oolla miti namoonni jecha hin taane walitti dubbatan ni jiru. Otoo wanti kuni hir'atee namni hundumtuu hojii aadaa isaa bartee isaa godhateen jedhama. Dhaloonni odeessurra osoo hojii aadaa godhatee gaariidha. Keessaafuu yeroo ammaan tana akkaataa haala qabatamaan dargaggoota keenya yeroo ilaallu hojiilee gosa hedduutti qoqqoodanii ilaalanii keessaafuu akkuma jalqaba kaasuu yaalteef isii kaasee dur qonnaan bultoota qofa beekna yeroo ammaan tana ammoo wanni ittiin bulan heddumaateera. Qotee bulaa beekna turre kan jajjabeeffamuu qabus immoo qotee bulaadha. Nama daqqasaatiin bulu nama hurkasa xuruursaa galee bulu nama hojii humnaatiin bulu nama hojii isaa hojjetee bulutu jajjabeeffamuu qaba. Keessaafuu dargaggoonni ammaan tana odeessuu caalaa osoo hojii irratti fokus godhanii hojjetanii gaariidha. Kanumaafuu ammoo dargaggoonni yeroo ammaan tana maqaalee garaagaraa walitti baasan yaalte wantoonni bulanii heddummaate waan sirriidha waan taas miidiyaan akkaasuuf nuuf hin eeyyamne baay'eetu jira. Haa ta'u iyyuu malee wanti jajjabeeffamuu qabu yoo jiraate qotee bulaa fi hojjetee bulaa qofatu jajjabeeffamuu qaba. Malee kana achi waan biraati waan buluun beenu. Kanaafuu namni akka fedhetti buluus danda'a sirriidha. Kanaafuu dargaggoonni keenya hojii irratti cimanii hojjechuu hojii isaaniitiin dabqee isaaniitiin buluun dhaamsa keenya jecha. Amma dabaree namoota ta'anii qophii ajaa'ibaa qabna. Qophii keenya yeroo hundaa qophii daawwattoonni keenyaas irraa baratanii yoo amma dhumaatti ilaalan immoo waa baay'ee irraa baran jennee yaadnu qophii qaroof qarree isinaaf irratti walitti deebina daawwattoota hordoftoota keenya. Kun qophii qaroo qarreeti. Qophii qaroo qarree keenyaa torbee kanaatiin ammoo barbaacha isheef jennee kutaa magaalaa Shaggar iddoo Tulluu Diimtuu jedhamuttidha kan nuti argamnee jirru. Shamarreen keenya torbee kana ammoo shamarree qaxalee of dandeessee hojii dhuunfaa isheetiin maatii ishee mana ishee jiraachisaa jirtudha jechuudha. So keessummaa keenya torbee kanaa waliin kan daawwannu ta'a. Turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Warran akkamtu keessummaa jaallattu jaallannu sinsi malee akkam nagaadha naguma baga nagaan dhufta baga nagaan nu eegdi goora illee Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma jalqaba irratti isiniif ibsuuf yaaletti egaa magaalaa Shaggar aanaa Tulluu Diimtuutti argamneetudha kan nuti jiru jechuudha. Egaa keessummaa keenya torbee kana wanti adda godhu bakka tokkotti kanan argadhe maatii qotee bulaati jechuudha. Isin daawwattoonni keenya immoo amma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa kan isin jedhu ani Lubee Girmaati. Gama gummaa kaameraan ammoo Jaalee Birraatu turtii nu faana taasiste jechuudha. Isinis turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Tole egaa Oromoonni aannaniin nama simataa jedhan dhaga'een ture. Atiillee simannaa aannaniitiin nuuf gootee meetii goo caalmaatti walaa barrume biyya bakkuma dhaloota keerraa kaasnee walaa barru. Maqaan koo Turistii Xaalatiin jedhamu. Jiraattu magaalaa Shaggar magaalaa Kunuunfachii aanaa Tulluu Diimtuutiin asumatti guddanne qonnaan bulaa fi maatii ijoollee qonnaan bulaa. Eessatti argamnee jirru manni itti argamnee jirru? Manni itti argamnee jirru iddoo itti guddanne keessaa tokko duraan iddoo itti qonnudha. Amma immoo iddoo loon aannanii itti horsiifnee horii aannanii itti hojjannudha jechuudha.
ammatti argamnu aanaa Tulluu Diimtuu kutaa magaalaa Koyyee Faccee magaalaa Shaggarii. Iddoon kun immoo inishiyatiivii misooma qonnaan bulaa fi ijoollee qonnaan bulaa keessaa isa tokko. Kun hojii keenya isa jalqabaati jechuudha. Saawonni ammatti jiran hybrididha. Isa hybrid ta'e qofa irratti hojjechaa jiru. Arguun anatti baay'ee natti toleera. Mee akkamiin cimuu lafaa gana gahu irruma jiraachuu. Gaaffii nama baay'eeti. Yaa lafti akkamiin dhufu beektaa? Yaa maatiin cimaan ilmaaf lafuma kaa'ata. Biyyaafis lafuma kaa'ata. Maatiin keenya warra akkasii ture. Almost hektaara 16 ol qabna ture. Garuu irra guddaa moo fudhatee kanatti fudhate. Kan isa raafee immoo nutti hojjenna jechuudha. Obboleeyyaa baay'een qaba. Anis obbolaan koos sa'aatii kanatti qonnaa fi construction hojjenna jechuudha. Egaa Oromoon yeroo mammaakuu ilmi kan abbaa dhaalu yookaan kan abbaa dhaanu yookaan ammoo kan abbaa dhaaludha jedhama. Isin warra keessan irraa dhaaltan jechuudha. Maatii irraa dhaallu. Finfinnee egaa seenaadhaan gaafa beeknu lafti tuulamaa kun kan Oromooti. Kan Oromoo tuulamaati jedhama. Dhugummaa isaa immoo kunoo asisin irratti argaa jira seenaan dhaga'e. Mee waan kana nu ibsi. Dhuguma lafti Finfinnee lafuma tuulamaati. Jiraataan baay'eenis Oromoo tuulamaati. Keessattuu naannoo kana. Naannoo kana. Yaa garuu namoonni kaleessa jiran carraa ta'ee namoonni baay'een hin jiran. Naalbaata warra carraa qaban keessaa tokko ta'uu dandeenya jedhee yaada. Alif hin jira. Lafa baay'eetu gidduu kan fudhatamaa sammamaa waan tureef balaa akkasiitiin namoonni baay'een hin jiran. Immoo carraa qabna. Carraa qabaannee kanatti itti fayyadamne hanga har'aa ingidihi of harkaan baafne. Of harkaas hin baasiina. Jabeessa. Haala kanarratti jirra jechuudha. Baay'ee namatti tola. Laga sanarraa kaasee haga kana jechuun ibsuudhaaf namatti ulfaatame kaaree meeqa akkasitti gaafatin maamaatti gaafa goo. Yaa nuti qarxii fi hektaaran beeknaa bareedhaan beekna. Nuti hektaara 7. Hektaara 7 jechuun akkamitti qote bulaa tokkotti nagas mara odeeffannoo isaan qabu mee hagam jechuudha. Hektaara 7 jechuun kaaree 70 jechuudha. Ajaa'iba dhugaa. Kuni amma lafa qonnaaf qophaa'eera already. Already amma qonna gannaaf qophaa'e isaaf qopheessinee jechuudha. Bakka gaafa xumurtan nu waama. Gaafa faayidaa si yaamna. Dhufnee haamnaa. So akkati abbaa seeraan taaneef wanti dhiibbaa sirraan ga'ee jira ijoollummaa keetti akkas hin taane. Akka carraa gaafan yuunivarsiitiidhaaf galuudhaaf deemnu yeroo san injiinaringii ture bakka. Kaayyoo kiyya akka hin jiru kan na godhe injiinar ta'uun waan guddaa ture. Yeroo nu foormii bunnutti bakka isumatti hin goore.
Inni social science irra gara natural science jijjiirratti. Saniif jijjiiradhee mana daa'immaadhaan feeling seera. Egaa qophiin keenya immoo qophii shamarran jajjabeessuudha. Qophii qaroo qabeeti. Ati akka shamarree jabduu tokkotti akka maatii hoogganaa jiru tokkotti shamarraniif dhaamsa akkamii dhaamta? Shamarraniif yeroo hundaan jedha. Obbolaan kus akkuma isin jedhe waan ta'eef dubartiin dirqama hojjechuu qabdidha. Ani hojiidhaan amanu, carraadhaan isin amanu, namni carraa argate isanis yoo itti fayyadame dhugaadha inni carraa qabeessa. Garuu dirqama hojjettee baatee garuu qabdidha. Biizinasiin ishiin hojjettu haa baay'atu haa xiqqaatu. Hojii dhuunfaa ofii qabaachuun dirqama ta'a jechuudha. Madda galii ofii uummattee dubartiin yoo jiraatteen irra jajjabeessa. Harka namaa eeggachuun qabdu jedhee yaada. Yeroo baay'ee egaa kaapitaala xiqqoodhaan namoonni hojii dhuunfaa isaanii eegaluu ni sodaatu miti. So wanti kun jajjabeeffamuudha qaba moo kaapitaaluma qabaniin hojii kana eegaluu qabu jettee? Yaa wanni hunduu xiqqeenya irraa jalqabame. Nu har'aas ga'uudha kaleessa akkanan turre dhuma keessatti haadha keenyatu aannan jira jettee maxxansiitii balbalarra nutu garanatti dhufe hojii qabatee malee sa'aat akka ture ishiin sun dhabtu waan tokko jedhu isuma xiqqaa santu guddatee har'aas keenya jechuudha. Waan xiqqoorraa ka'uun sun ammoo si guddisa malee waan akkaatiin guddanneef gaddama buusuudha jedhee yaadu. Inni guddaan xiqqummaarraa jalqaba jedhee waan yaadu. Dhugaadha sila gaa bokkaatu nu qabe malee wanta baay'ee naa kaasaadha kanatti turte abbaan kollee waa'ee lafa kanarratti naasuudhaan du'ee naan jetteedha kanatti turte asumaan lubbuu isaanii haa maaru siin jecha mee waan isa dudduuba ture waan xiqqoon jedhe. Zabanni sun xiqqoo rakkisaadha. Kondominiyeemiin ammaatiin sitti argitu kun lafa baay'ee fudhateera. Lafa baay'ee garuu gara beenyaatti yeroo tilmaamamu kuma 156 saantima 21 qofa fuudhan lafti hektaara 9 fudhatan jechuudha. ማለት yeroo sanii nulleen beekumsaanis bilchinaanis namni akkasitti gahee waan kana hordofee mirga ofii gaafatuun ture nu keessallee carraa saniin ammoo haalli jiru nu miidheeramu. Na lafa baay'eetu deeme akkuma lafa san lakkaa'aniin inni galee dhukkubsate. Ergasii waggaa 7 dhukkubsatee saniin booda boqate jechuudha. Na xiqqoo dhibbaatu ture. Ani illee xiqqin qabaa jedha. Isa immoo hojjedheen cabsaa jedha. Yaa ana qofa osoo hin taane obbolaan koos xiqqii isaanii qabu. Gaafa kondominiyeemii kana hin aaru. Anis hin aaraa garuu kan jiru kana immoo akkamitti hojjannee successful ta'uu dandeenya. Yaa silaa kan darbee deebisuu hin dandeenyu. Kanaan booda akka miidhamnetti akkamitti hojjannee galma gahuu dandeenya kan jedhu san akka maatii qonnaan bulaa tokkotti isaan natti dhagahama yeroo baay'ee. Egaa yeroo baay'ee seenaa guutuu ta'a tokko gaafa dhageenyu wayii lafa abbaa isaanii irratti kan isaan wareegamanii wayii qabsoo waama Oromoo kana irratti dhamteere. So isinii wanta kana galmaan gahuudhaaf kanuma hafte kanayyuu milkeessuudhaaf imaana abbaa keessanii galmaan gahuudhaaf agam xaalaa jirtu. Yaa hamma humni keenya danda'e rabbiillee nu gargaaree jira. Carraa amma arganne kana amma shaggar yaada tokko nu qopheessee jira. Isarratti hundoofne akka qonnaan bulaa adda duree tokkotti ce'umsaan investimentii gaafannee jirra. Isa immoo eeggadhaa siif deebifna jechaa jiru. Wantoonni tokko karaa qabatan jiru. Isa gaafuma dhume haasofna jedheen ofitti onni jedhe. Yaa ce'umsa investimentii gaafannee jirra jechuudha. Almost real estate gaafannee jirra. Achiin waa gahu gara raabsaan keessanitti dhiyaa horii faranjiidha jechuudha kan ittiin. Hybrididha. Horii faranjiidha. Baay'inaan amma 10tu jira. Isaan amma karooruma waggaa kana keessatti isaan ol guddifnee milk processingii tokkoon jalqabna jennee gaaffii akkasiisan keessa irra jechuudha. Bu'aan irraa argamuu noo jechuun ittiin maatii jiraachuustu moo irraabsitu moo? Irraabsinaa suuqiin dhuunfaallee jira. Dhuunfaa keessa. Bolaa kootu hojjetaa achi. Aannan asitti oomishamu achitti isaaniin gurguru. Garuu akkas ta'urraa argitee jiraattee gidduu kana inisheetivii baay'eetu jira. Inisheetivii kanumarraayyuu aannan sassaabnee per day biyaans liitira
kuma 3 ol milk processing goone gara gabaatti akkasiin karoora akkasii qaban irra jechuudha. Tura fuulduratti karoorri gisti maalidha jedhee si gaafachuu kan ture. Karoora kee gara fuulduraa maalidha? Karoorri koo gara fuulduraa inni guddaan fayyaadha. Rabbi fayyaa nu haa kennu. Yaa wanti amma nuti keessa darbaa jirru kun waan salphaa miti. Akka salphaattis miti kan waan baay'ee challenge si godha. Isuma darbitaa yaa of ga'umsa kee dabalaa ofillee jabaachaa deemta. Waan baay'ee yaadna akka namaatti yaa namni hin jiraadha malee du'a san hin yaadu. Yaa Rabbi fayyaa nu kennu waan baay'ee yaadaa jirra. Samma yaada kee duran dubbatiin naan jettee sani. Milkeessii dubbadhu. Milkeessiiti dubbadhu jetti saniif wanni amma ijatti agarre kun yoo achiif ta'ee maal ta'uu danda'a kan jedhu san namni ofitti fudhachuun salphata. Milkeessinee haasofnee dheeti. Namatti tola dhumarra maalan si gaafachuu barbaade seete bor kana caalmaa gammaddee jiraachuudhaaf namni kamuu bor gammadee jiraachuudhaaf har'a maal gochuu qaba? Hojjechuu qaba. Dhagaa har'a hojjechuu qaba. Dirqama maaliif ka'anis dhufanis har'uma hidhee yaada. Guyyaa guyyaadhaan namni jireenya isaa bu'aa bahii keessa darbu san keessatti of abdiitti gochaa hin deemu taanaan ispeeshaalii dubartoonni akkasiin ta'u taanaan kufaatiin keenya xiqqoo rakkisa. Inni immoo haati teenya akkas jetti. Ishiin waggaa 13 ol qotteerti. Yaa gaafa akkatti lafa guddaa farkaa qabatu yakkuliin keenya namun jedhu isaayyuu dhorkiti. Gaafa baay'ee lafa bakka gabareen seenaa hin qoota immoo jala deemnee aramna gaafa midhaan gahee akkasumatti sassaabannee galfanna. Ishii biratti lafaan qalliin innaa dirqama hojjechuu qabdeedha. Sirriidha. Gaafa baay'ee baramma haati kee gaafa cimtuu taatu haadha jiru fa'aa jedhanii maatii keetiin haadha cimtuu taate tokkoof maqaa baasuuf miti reebarralla. Ati immoo kanarraa dhaalteetudha kan ati jirtu. Isaan kana caalmaatti akka jajjabaattuuf dhiibbaa homaa jiru. Bakka na amanti. Hin dandeessi malee hin dandeessu naan jiru. Innaa isatu na jabeessa jedhee yaada. Waan numtiin ulfaataa jedhame tokko naa bilbilteetu waan akkanaatu akkana ta'e mee akkana godhi. Dandeessaa naan hin jirtu akkana godhiidha bakka. Ani immoo bakka dirqama godhiidha malee godhiin agarsiisa. Dandeessaan sun hin jiru. Godhi waan akkanaatu jira kana godhiidha malee waan akkanaatu jira hin dandeessaa. Naan jirti. Saa akka inni itti si godhanii. Isatu xiqqoonni natti bara. Baay'ee namatti tola. Dhumarra muufuma keetiif carraan sii laadha. Dhaamsa yoo qabaatte shamarraniif ta'uu danda'a, maatii keef ta'uu danda'a. Carraa isaa sii laadheera. Isinillee guddaa galatoomaa kabajanii waan jiru laaluudhaaf wajjin waan dhamaataniif isa guddaa galateeffachuu kan barbaadu maatii koodha. Obbolaa koo ispeeshaalii haadha koo baay'een galateeffachuu barbaada. Rabbiin umrii siyaa dheeressuu fayyaa siyaa kennuu jedha. Dhaamsi ani dhaamu obbolaa kootiifis ta'ee dubartii kamiifuu bakka wanni hunduu hojiidhaan jijjiiramuu danda'a jedhee yaada. Dubartiin hojjettee galtuu fi dubartiin mana keessa teessee harka dhiiraa eeggattu. Yaanni keenya tokko waan hin taaneef dirqama haa baay'attus haa xiqqattus hojjedha jechuudha. Ulfaadhuun sin jechuu barbaada. Galatoomaa isinillee. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin keenya qaroo qarree kan torbe kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata ture. Yeroo gaariin waliin qabaatanii ulfaadhaa jechaa deebinee qophii kan birootiin naga walagarratti nama torbanii nu haa taasisu fayyaa ta'a. walitti deebinee jirra egaa kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma jalqaba irratti kaasuudhaaf yaalli egaa seenaa namoota milkaa'anii hedduu kaasaadha kan nuti turre jechuudha. Isuma xiyyeeffannee ammoo qophiin keenya qaroo qarree torbee kanaas shamarree cimtuu maatii qotee bulaan isheenis jechuudha. Qotee bulaan akkuma jenne jajjabeeffamuu qaba jennee turre isheenis maatii qotee bulaa maatii ishee maatii
obbolaashee jechuudha. Obbolaashee 22 faana dhalatte obbolaashee 22 kana nama hooggantee bulchitee baastee galchitu shamarree cimtuudha jechuudha kan nuti torbee kana arganne kun waan jajjabeeffamuu qabudha. Egaa seenaaleen akkanaa gaa kadheef namni akka irraa barate hojii isaa irratti cimee hojjetu waan fakkeenya namaa ta'u. Ayyee gaa lubee qophii teenya bohaartii dilbataa gaa amma walakkaan walitti dhangeenyee jirra. Qophiin teenya bohaartii dilbataa gaa dhangaalee babbareedaa keessaa qabanii keessaafuu gama dhumaa kanarratti dhangaalee bareedaa jiraniiti yaada. Qophii teenya bohaartii dilbataatiin dhangaan itti aanu wal dorgommii ajaa'ibaatti jira jechuudha akkuma torbee dabree garuu qabiyyeen wal dorgommii kanaa ka torbee dabree irraa waan addaati. Wal dorgommiin kunis maaliin? Wal dorgommiin keenya gaa torbee darbee sagalee keenya kiiloolee sana jechuuf ni ulfaata. Sagalee keenyaan egaa kan nuti sirbinee sirba sana immoo maaliif akka filannellee kaasaa dhagaa nuti ture jechuudha. Amma immoo yeroo yaadu sirbinuu banama sirba sanaan ammoo meeshaa rukuttaa naannoo tokkotu nuu banama. Sana hagam dandeenyaa hagam seenaa gujii. Akkuma jalqabatu hafte wal dorgommii yeroo dabree walleedha sagaleedhaan wal dorgomaa turtanii sagalee tarii sanii asitti ammoo shaakaltanii namni hundi cimuu danda'a waan jiruuf dorgommii wanni jaamu gaa waan namni sun qormaatamuu qabu ta'uu qaba qormaata waan of keessaa qabu sanumaafuu ammoo gaa wal dorgommiin guyyaa irraa kuni shubbisa aadaa gujiiti dhaloonni ammaa hangam shubbisa yookaan immoo sirboota godinaalee Oromiyaa shubbisuu danda'a waan ju'anneeti keessaafuu sirbaa dhiyeenya kana dhageettii guddaa argate sirba artistii Adam Muhammad shubbituu ka jedhu isa kana immoo ni sirbama sagaleen osoo hin taane akka inni agarsiifama jechuudha akkuma torban dabree namni sirriitti agarsiise tokkoffaa ba'a hin beekamu badhaasni namni lammaffaa ba'a already kufeera nama lama dorgoma waan ta'eef nama lama dorgoma tarii hin beekamu badhaasni illee jiraachuu qaba waan ta'eef jalqaba gaa dorgomtoonni keenya sumaanuu cimanii akka wal dorgomanii dhaamsa dabarsa. Amma naamusa bitaan jira torbee darbee keessaafuu kan na kuffise konfiidensii koo dursee nammoo ajadheedha amma nammoo amma. Ayyee daawwattoota keenya gaamma dorgommiin itti fufaa jechuudha. Egaa dorgommii kan waliin dorgomu anaa fi Simannee Darajjeedha jechuudha. Artistii keenya Simannee Darajjee iddoo waan nu qabattuu fi gaazexeessaa Lammii Siree ammoo iddoo nuuf gadhiistaa jechuudha. Gaazexeessituu fuutanii artistii gootanii jirtu arra immoo keeroogiraafii na gochuun keessanii hin oolu. Moggaa baay'ee maqabda kennaa kana gama aartii Oromootiin kennaan kee baay'achaa jira. Gaazexi. Turee kana keessa bubbulee baasuu man sodaatee malee. Si waamtee turte argaa? Na waamtee turte. Tolee galatooma maqaan koo Lubee Girmaan jedhama. Dorgomtuu wallee aadaa Gujii kan shubbisuu jedhudha jechuudha. Carraa gaarii. Hayyee Simannee Darajjeen jedhamaani anis shubbisa aadaa Gujiitiin dhufeen jira akka ajaa'ibaattis nutti agarsiisna jennee abdii danda'a. Siifillee carraa gaarii. Kotting korana Borati kanu Golgora kanu wayo Abonna lole Simatan afa Edina kabi Tatarafa Malato dura Puto dirado O marron teti Dorgomtoonni kunis gaa nama lama turanii isaanis gaa
shubbistoota jennees mataa simannee darajaatii fi lubee girmaati. Jalqabarratti gaa lubee girmaatu agarsiisa kana agarsiisa aadaa Gujii kana shubbituu kana agarsiise. Jalqabarratti gaa akka hanqinaatti yoo haafne jalqaba gaa hanqina ishii haafna. Shubbituu gaa jiru shubbisa itti eegalte jalqabumaa kunis dogoggora tokko. Kan lammaffaa jechuudha. Lubee yeroo sirbitu akka dhiiraatti isa akkasitti agarsiisanii isin aadanii yookaan immoo dhiira taateetti akkasitti agarsiifte inni sun immoo dhalaan agarsiiftu shubbisa aadaa Gujii keessatti kabiraa jechuudha. Istaayilli lubee tokkumaa jechuudha. Tokkumaan fittee dhaabbattee tokkumaan fittee kunis waan lubee kuffisu gayaa tokko kabiraa jechuudha. Koflaa akkuma yeroo dabre egaa lubeen koflee sii dhiisuu hin dandeenye koflaati wanni goote kunis qabxii ittiin lubee wanti godhu keessaa garuu cimni sii garuu tokko haa jiru. Konferensii isii garuu kan cimanatti har'aa qabuu dandeenya. Dorgomaan keenya lammaffaa shubbistuu hojjennees mataa shubbistuu. Kiirogiraafaraa jennuun farda maqaa moggaasnuuf. Kiirogiraafara. Olaa guddatti. Kennaan itti dabalamu. Dorgomtuu ishiitii waan taateef ati qo'i murteessii gammadaa nyaata taanyaa galantu. Fedha koonaan gogadhiise. Qabxii kana gabaasuudhaaf simannee darajee jalqaba yeroo haatu maal akka jaamu hin ibsine. Wanni suni shubbisa moo shubbituudha moo maal ragada moo maal akka jettu ibsitee eegalle jalqaba yeroo haatu daftee tokko eegalte yeroo eeguun piroosa qabaa jechuudha. Shubbisni sun yeroo eegalu piroosa qabaa isin takkumaan itti seettee jechuudha kan nama oowu isaa dhufee itti ooftee kabiraa jechuudha isinis ni kofalte kunis qabxii isii kuffisu keessaa dhumarratti garuu kan namatti tolu isin istaayila jijjiirtee akka shubbistuu sanii akkasitti istaayila osoo akkasitti ooftu jijjiiruun suni waan bareedaadha waan simannee irraa bareedaa jaamu yookaan immoo waan asumaanuu dorgommii kana akka dabartu isii taasisu sila akka dorgommii kanaatiin dhumarratti jechuudha simanneen yeroo shubbisa kana agarsiiftu istaayila isii jijjiirtee akka shubbisa sirrii sana jechuudha. Istaayila isii jijjiirte kun immoo cimina isii keessaa tokko dhumarratti illee eeggachaa deemte jechuudha akkaataa itti sirbite. Kanaafuu dorgommii guyyaa irraan tanaatiinis simannee darajee tokkoffaa baatee jirti lubee girmaarras lubee. Simanneedhaaf. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya qophii keenya bohaartii dilbataa torbee kanaa gara xumuraatti finneetu dhagaa kan nuti jirru yeroo gaariin waliin qabaattanii jenneetudha jechuudha kan nuti abdii qabnu. Kanaafis ulfaadhaa siniin jecha deebinee torbee qophii ajaa'ibaa qophii barsiisoo fi bashannansiisoo hedduudhaan aga wal agarruutti nama torbanii nu haa taasisu horaa bulaa fayyaa ta'a kan isiniin jedhu ani Lubee Girmaa gama ogummaa kaameraan ammoo Ayyaantuu Mulgeetaa fi Lammii Siree taaneetudha jechuudha kan turtis waliin taasisne nagaa ta'a.